Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Yeroo kana qabnu sin dhageechisna an Ejersa Abdiiti. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Lixa Wallaggaa ona beekii keessatti humna diinaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Abdiif gaachanni uummata Oromoo woboon diina maqaa sakatta'aa jedhuun saamicha, ajjeechaa, gudeeddii fi gochoota farra namoomaa hawaasa nagaa irratti raawwachuuf bobbaate irratti guutuu Oromiyaa keessatti tarkaanfii irratti fudhachuu jabeessee kan itti fufe yoo ta'u, bifuma kanaan godina Lixa Wallaggaa ona beekii ganda Acciyoo Ordaatti kaleessa muddee 18/2025 milishoota fi kadiroota maqaa gibiraa jedhuun hawaasa saamuuf deemtu irratti tarkaanfii laalessaa fudhateen ajaja milishaa nama maqaan isaa Dhugaasaa Guutaa jedhamu battalatti du'aan yoo adabu milishaa maqaan isaa Jamaal Horaa dabalatee milishoota biroo fi kaabinoota waliin turan madoo ulfaatan adabeera. Kaabinoonni madaa'an dhabamuun humna waraanaa guddaa bobbaasuun barbaachisaa jiraachuun baramee jira. Tarkaanfii kanaanis meeshaa waraanaa qawwee AKM tokko, rasaasa AKM 90 fi gumbii 2 irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhanii jiru. Godina Matakkal ona Bulaan fi Wambaraa keessatti waraanni mootummaa hawaasa nagaa saamuu, hidhuu fi qeerraa buqqisuu jabeessee itti fufuun dhagahame. Godina Matakkal ona Bulaan ganda Baaqujii keessatti ji'a tokko dura tarkaanfii gubduu gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon waraana mootummaa PP irratti fudhateen sodaa fi yaaddoo hamaa keessa seenuun hawaasa nagaa hariiroo homaatu siyaasa waliin hin qabne namoota lama maqaan isaanii Nigaatuu Eebba fi Shuunee Wambaraa jedhaman mana hidhaa magaalaa Bulaan keessatti guyyoota 20 oliif hiraarsaa turuun dhiyeenya kana immoo gara mana hidhaa godina Matakkalitti dabarsuun achittis dararaa ulfaataa irratti ga'aa jiraachuu maddeen keenya bakkichaa ifoomsanii jiru. Akka jiraattonni gandichaa jedhanitti namoonni kunneen badii tokkollee akka hin qabnee fi garee siyaasaa kamirraa bilisa kan ta'an manguddoo Nigaatuu Eebbaa maqaa obboleessa keetu Bosona Jiraa fi aadde Shuunee Wambaraa immoo ilma keetu waraana bilisummaa Oromooti jechuun dabaan mana hidhaatti darbatanii hiraarfamaa jiraachuun baramee jira. Godina Baashaggar ona Boosit keessatti hidhattoonni mootummaa namoota nagaa ajjeesuu, hidhanii dararuu fi horii uummataa saamuu jabeessanii kan itti fufan ta'uu jiraattonni maddeen itti himan. Baashaggar ona Boosit keessatti hidhattoonni mootummaa namoota nagaa ajjeesuu, hidhanii dararuu fi horii uummataa 35 saamuu jiraattonni maddeen itti himanii jiru. Hidhattoonni mootummaa PP naamusaa fi sirna dhaablummaa leenjifamuun kaayyoo isaanii uummata nagaa ajjeesuu tarsiimoo kan godhatan ona Boosit ganda Siifaa Battee bakka addaa Gomboraa jedhamutti qonnaan bulaa maqaan isaa obbo Taliilaa Waaqoo Abbooyyee jedhamu ati deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti ittiin jechuun nama jireenya dhuunfaa isaa jiraatuu fi tuttuqqii siyaasaa irraa bilisa ta'e mana isaatti dhaquun ajjeesuun gatanii akka deeman jiraattonni naannoo sanii ifoomsanii jiru. Bakkuma kanatti qabeenya namoota qonnaa fi horii horsiisuun jiraatan maqaan isaanii obbo Kamaal Haajii Armanii fi Roobaa Qawweetti walumatti loon 35 jalaa ooffatanii buufata waraana shakkisaatti fudhatanii akka deeman itti dabaluun namoonni ijaan argan himanii manguddoo ganna 75 kan ta'an ijoollee isaanii jalaa hidhuun kophaa jiraachaa kan jiran maqaan isaanii addee Hawwaa Naboo qabanii akka hidhanis jiraattonni kun addeessuun ganduma kana bakka addaa shakkisaa irraa Lammii Asheetuu fi Hawwiyyaamii dinagdee magaalaa Doonitti geessuun akka hidhanii dararaa jiran keessa beektonni ifoomsanii jiru. Kana malees ganda Nuuraa Heeraa bakka addaa Barruu jedhamutti namoota 3 maqaan isaanii Kaaliil Turkaa, Shaggaa Kadirii fi Fungee Gaabii akkasumas qeerroo maqaan isaa Suudaa Abdallaa ganda Boosee Dachee bakka addaa Waaccoo irraa qabanii deemuun achi buuteen isaa dhabame akka jiru jiraattonni gandichaa maddeen itti himanii jiru. Godina Arsii Bahaa ona Muunessaa fi Martii keessatti loltoonni mootummaa namoota nagaa 2 ajjeesuun dhagahame. Humnoonni naasuu nama hin qabne kan mootummaan PP bobbaasee guyyaa dheengaddaa muddee 17/2025 ona Muunessaa ganda Wujichaa iddoo addaa Boqqee jedhamu keessatti manguddoo umurii 60 maqaan isaa obbo Maangashaa Shunshaa Baatii jedhamu mana isaatii qabuun bakkeetti geessanii ajjeesan reeffa isaa bosonatti akka gatan jiraattonni maddeeniif ibsan. Namni kun tuttuqqaa qaama siyaasaa kamiyyuu kan hin qabne yoo ta'u humnoonni mootummaa PP maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhu itti maxxansuun nama nagaa mana isaatii baasanii rasaasa itti roobsanii haala sukkaneessan akka ajjeesan gabaasan nu qaqqabe ni ifoomsa. Haaluma fakkaatu loltoonni mootummaa kunneen ona Martii ganda Heellaa Akkiyyaa iddoo addaa Maqallaa irraa waardiyyaa baankii magaalaa Abboomsaa kan ta'e obbo Mustafaa Shuumii Bajigaa kan jedhamu qabuun onichuma ganda Gaadullaa geessanii rasaasa itti roobsuun ajjeesanii reeffa isaas bakkeetti akka gatan jiraattonni maddeen keenyatti himanii jiru. Obbo Mustafaan dhalataa ona Martii ganda Hombaa yoo ta'u warra intala irraa fuudhe yookaan soddaa isaa dubbisuuf ganda Heellaa Akkiyyaa yeroo inni deemu waraana bilisummaa Oromoo bira deemuuf magaala irraa kaatee iddoo kana dhuftee ittiin jechuun waan hin beekne fi gocha isaa hin taane itti maxxansanii akka ajjeesan gabaasni arganne ni ifoomsa.
Obbo Mustafaan nama nagaa fi hawaasa isaa keessatti akkaan jaalatamaa yoo ta'u, siyaasa dhaaba kamii illee kan hin deeggarree fi hojii isaa qofa hojjetee maatii isaa jiraachifachuun akka beekamus jiraattonni maddeenitti himanii jiru. Baha Wallaggaa Ona Guutoo Giddaa keessatti hidhattoonni faannoo hawaasa Oromoo ajjeesuu, saamuu fi buqqisuun kan yeroo kamii caalaa jabaatee kan itti fufe ta'uu hawaasni naannoo maddeenitti himan. Godina Baha Wallaggaa Ona Guutoo Giddaa keessatti hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa maqaa faannoo jedhuun waamaman gandoota onichaa garaagaraa keessatti uummata Oromoo ajjeesuu, saamuu fi qe'eerraa buqqisaa jiraachuu jiraattonni maddeeniif kan himan yoo ta'u, haaluma kana muddee 13 haga 17 2025 gandoota onichaa 4 kanneen bulchiinsa magaalaa mataa isaanii qaban irraa hawaasa meeshaa maleeyyiin humna hidhattoota kanneeniin ajjeefamuu, saamamuu, manni irraa gubachuu fi qe'ee isaanii irraa buqqifamaa jiraachuu jiraattonni addeessanii jiru. Akka jiraattonni maddeenitti himanitti gandoota kanneen akka Baasuu, Markaatoo fi kanneen biroo keessatti lubbuu hawaasa hedduu ajjeefamuu fi qabeenyi danuun kan mancaafame yoo ta'u, uummanni hangi lubbuun hafe maatii isaa qofa qabatee onicha gadhiisuun gara magaalaa Ukkeetti godaanaa jiraachuus jiraattonni dabaluun ifoomsanii jiru. Kan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroof waliin turtii gaarii isiniin jenna.